Saayinsiin akka himutti nagaa jechuun hariiroo fayyaalessa namaa fi nama, garee fi garee akkasumas hawaasa bal'aa jidduu jiru waldiddaa fi waldiinoomfachuun akka dhuunfattis ta'ee akka hawaasatti yoo hin jirre nageenyi waaraan jira jechuuf nama uggisiisa jedha. Warri saayinsii nagaa irratti qorannoo gochaatiin turan hawaasni sodaanaan hubama naan miidhama jedhu keessa ba'ee duudhaa obbolummaa dagaagsinaan nageenyi jiraachuu mul'isa jedhu. Akkam jirtu kabajamtoota dhageeffattoota. Qophii kanaan amantiin waa'ee nagaa maal jedha jechuudhaan macaafa qulqulluu fi quraana irraa akkasumas dursitoota amantii kiristaanaa irraa kan odeeffanne gurra isin buufna. Ani Abdallaa Qurcaati, Gulaalaan ammoo Seenaa Bashuuti. Quraanni nagaa barbaada waldiddaa fageessa jedheeti dhaama. Rabbiin karaan itti isin qajeelche keessatti wal jabeessaa jabaadhaa garuu ammoo wasana yookaan daangaa hin darbinaa jedheetti dhaama. Kana jechuun karaan itti isin qajeelche irra tarkaanfachuudhaan fedhii keessan itti maknaan walitti mufachuutu dhufa. Suni ammoo waldiddaaf karra bana jedha Quraanni. Rabbi quraana keessatti yeroo 44 waa'ee nagaa akka dubbatellee eeraa Quraanni. Nagaa facaasa, nagaa lallabaa jechuun dhala namaatittis dhaama. Macaafni qulqulluunis waa'ee nagaa yoo dubbatu isin warri cinqamtan, warri yaaddoftan, warri nageenni isin dhibe koottaa gara koo jedhee Waaqni jedha. Ani Waaqni keessan yaaddoo fi gadadoo isinirraa fageessee nagaan isin badhaasaa gara koo deebi'aa jechuun dhala namaa nagaatti waama Waaqni macaafa qulqulluudhaan. Cubbuu irraa qulqullaa'uu yoo feetan nagaa lallabaa jaalala baay'isaa gara koottis goraa jedheeti dhaamaa Waaqni macaafa qulqulluudhaan. Dhimmuma nagaa kanarratti dursitoonni amantii kiristaanaa dubbisne. Nageenyi homattuu hin bikkamu maraayyuu ol jechuun barbaachisummaa nagaa himu. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti luba Damis Jimaa dubbisnaan nageenyi Waaqni namaa kennu maraa caalaa jedhan. Nageenya ani isiniif kennu kan addunyaan isiniif kennu moteedheen. Dhuguma nageenyi Waaqni namaaf kennu namuu kennuu hin danda'u. Waaqni hoggaa nageenya haa ta'u jedhee saganni caccabduu keessatti addunyaa hunda nageenya godhuu hin danda'a. Maaliif harkasaa jira hundumtuu? Cubbuun keenya balleessan keenya hoggaa baay'eeti. Waaqayyoon callisee nu laala malee nageenya kennuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu dhokkoboota nageenya isiniif haa ta'u jedheen. Inni sodaatidha. Nagaa argadhaa jedhee nagaa laateef saniin booda dhokkoboonni yookaan barattoonni isaa baay'ee gammadanidha. Isa arguu isaatiin du'aa ka'uu isaa isa argachuu isaatiin baay'ee gammadanii baay'ee isa galateeffatan. Kanaafuu nageenya jechuun kana fakkaata kaa. Nagaan alatti jiruun hin jiru. Macaafni qulqulluunis kanuma jabeessa kan nuun jedhan ammoo bataskaana kaatolikitti abbaa Abbishuu Morkeeti. Nageenyi huma hunda tara. Ummatu hunda caalaa waan hunda akkamii caalaa yoo nageenyi hin jiraanne namni nagaan bahee galuu hin dandeenye rakkisaadha. Kanaafuu nageen akkamiin laallaa nageen ala jiruu hin jiraatan hin jiru jedheeti laallaa akka amantii keenyaatti illee nagaa uumaatti bakka akka walii araarsaa karaa akkate rakkoo baasaa walitti sufaa deema akka ja'a akkuma Kiristoos jedhu isaan amantaan kennallee waa'ee nagaa irratti Kiristoos wanti dhufeef nagaa uumuu waan dhufeef kan nullee bakka geenyetti uuma nagaa kana Waaqayyoonillee kadhataa ofii lakka jiraan waa'ee nagaa kana haasa'aati barsiisaati jiraanna jechaadha. Waaqni akka waliin jiraatan akka waliin jeeqne jedheeti irra deddeebi'eetini macaafa qulqulluudhaan dhala namaatti dhaama kan jedhan ammoo waldaa warra wangeelaa makaana Yesuusitti luba Laggasaa Eebbisaati. Uumama hundumaafuu nageenyi barbaachisa nama qofaaf itoo hin ta'in uumama lubbuu qabu biyya lafaa kanarra jiraatu Waaqni gaafa uumama kana lafa kanarratti uumu nageenyaan walii isaanii wajjin warra kan biroo wajjinis nagaatti akka isaan jiraatanii fi lafa kanarratti uume akka isaan wal jeeqaniif miti Waaqni kan inni uume. Kanaaf nama qofaaf itoo hin ta'in uumama lafarra jiru lubbuu qabu hundumaaf iyyuu nageenyi baay'ee barbaachisaa fi nyaatarraa dhugaatiirraa
kan caalfu ta'uusaa. Waaqni dhala namaa kan gara biyya lafaa ergeef nagaa fi jaalala akka lallabaniif malee nageenya booressanii fi miti jechuun dursitoonni amantii dubbisne irratti walii galu. ayyaana kana wajjin kan wal qabatee jiru kana guyyaa kana nageenya itti argannee jirra bilisa itti baanee jirra gabrummaa jala gabrummaan qambarri gabrummaa sun nurraa cabee jira nurraa barbadaa'ee jira qulqulluun Phaawulos maal jira Qolaasiis boqonnaa 1:20 gubbaarratti dhiiga fannoo isaatiin addunyaa kanaaf nageenya kennee jiraadha fannoo gubbaarratti waggaa fannifamu waggaa du'aa ka'u addunyaan kun maal argate nageenya argatee jira kanaafuu guyyaa kana keessattuu nageenyi baay'inaan lallabama wangeela Maarqos boqonnaa 5 gubbaarratti dubartiin takka rakkattee gara isaa waggaa deemtee fayyiteedha waggaa 12 rakkattee dhiigni ishee roobee yoo kafana isaa fiixee kafana isaa dhugxuu irraa dhaabbatte saniin booda eenyuun tuqee Gooftaan Yesuus Kiristoos ana jetteen maal jedheen xubbura gubbaarra amantaan keessa fayyisee jira nagaan gara mana keetii galeedheen nagaa argattee jira saniin dura waggaa 12 nagaa dhabdee jechuudha kanaafuu ilmi namaa kan nagaa itti dhabee har'a kan guyyaa nagaa itti argate du'aa ka'umsa Yesuus Kiristoosin ilmi namaa maal argatee jira nageenya argatee jira ittiin manni kiristaanaa sun baay'inaan kana labsite jechuudha. Namni filateeti miti kadhalatu maatii tokko keessatti biyya tokko keessatti sanyii tokko keessa ka ta'u waaqayyoodha kaafileeti nama kana as yeroo kana hin dhalatta yeroo kana hin jiraatta yeroon kan kee yoo dhume addunyaa kanallee gadhiiftee deemta jedha kanaafuu amma hundi keenya waa'ee nagaa ima haasofna akkuma amma isin jettan kana garuu uduma haasofnu hundi keenya jiraanna nagaa kana jennee wal gaafanne rakkisaadha maaf rakkisaa ta'a nageenyi achitti fagoo ofirra goonee haasa'uu hin qabnu nageenya an qabaachuu qaba namni nagaa tokko waan nagaa dabarsa namni jaalalaa tokko waan jaalalaa dabarsa namni jiruu mishaa jiraatu tokko namni kuunillee jiraachuu qaba jedhee yaaduu qaba amma rakkoon hundinuu nageenya faarsinaa yookaan immoo achi deebinee wanti dalannu bada ka jedhamu kuni uf gaafachuu qabna maa eessarraa dhufe dormaatiin kenna akkuma seera kennattu ummanni kenna maal godha namni tokko balleesse itti baheeti nama guddaa itti ergee gorsa jaarsaan gorsee ka'eeti maal godha abbaa haadhatti illee himanii namni kun akkanatti qe'ee kana boolii oofaara akkana ta'a yaanni isaa kun mishaa miti ajijjiiru jira achirraa ollaa fida ollaa irraa fideet ganda fideet bu'aa irratti maal godha qixaatii yookaan adabamuu qaba amma maali akkas godhuu irra yoo maatii kiyya keessa namni tokko waa balleesse maatiin kiyya narra dhaabata waan kana maa hin balleessaa keetiin jedhu nagaa dhoggaaru kan nama jiraachuu dhoggaaru kan silaa maal godhanii nafaana deemaniiti wanti kun seeraa miti hin godhin jedhan akka ja'a amantaan illee namummaan kennallee seerri kennallee kana. Nagaa kana buusuuf qaamni hundumtuu barataan barsiisaan qotee bulaan sadarkaan kan jiru hundumtuu kana keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu isa kana immoo afaaniin duwwaa lallabuu dubbachuu qofatu hin ta'in hojiidhaan nagaa buusuudhaan lafa nagaan hin jirre keessatti akka amantaa kiristiyaanaatti macaafni qulqulluun yeroo dubbatu isin ifa biyya lafaati jedha soogidda lafaati jedha lafti kun ifni hin jiru taanaan namni jiraachuu hin danda'u nyaata nuyi nyaannu immoo soogidda of keessaa hin qabu taanaan appitaayitii namaatti namni fudhatee nyaachuu hin danda'u kanaafi akka amantiin kiristiyaanaatti karaa gama keenyaas soogiddummaa keenya ifa ta'uu keenya qabatamaan hojiidhaan dhala namaa kan ta'e hundumaaf iyyuu akkuma ofii keenya nagaa barbaannu warra kaaniifis nagaa akka isaan barbaadan beekne nagaaf gumaacha nurraa eegamu karaa gama keenyaa ba'uutu nurra jira. Ofiif jennee nagaa eeggachuu qabna namni martuu kana tumsuu qaba keessattuu ammoo dursitoonni amantii haga jennu gochaan haa mul'isnuu jedhu. Amma nu hundinuu faarsinaa booda irra immoo hin jiraannu duraan dursi an jiraachuu qaba utuu faarsuun ta'an namni wanta ofii jiraatu tokko nama hime namni kun waan jiraatuuf jedheeti naa dhagaa yoo anummaan cadhisee wama ofii hin jiraanne tokko nama hime kijibata sobata fakkeessaa ta'e wanti martinu gaduma baaneeti waa'ee nagaa haasofna gaduma baanee waan baay'ee haasofna wanti haasofna san jiraanna jennee of gaafachuu qabna yoo waan jiraadhu taate waaqayyoon galanni haa ga'u achirraa waa jijjiiruu qaba garuu nageenyi mana jalqaba narraa jalqaba yoo an nageenya hin qabne yoo nageenya sanii waan bulee hin dandeenye taate uummata tokko godhee hin danda'u. Abbaa amantaatirraas ta'e qaama adda addaatirraa nageenya labsuun nageenya lallabuun nageenya gara namaa geessuun baay'ee eeggama keessattuu
keessattuu manni amantaa abbootiin amantaa kana hojjechuun baay'ee irraa eegame jechuudha. Maaliif abbaa amantaa jechuun waa'ee amantaa barsiisuu waa'ee amantaa jechuun wanni biraatii muti namoonni nagaa akka argatan fooninis lubbuu isaaniitis nageenyaan akka deddeebi'an samii gubbaarratti lubbuun isaanii boqonnaa akka argattu lafarrattis nageenyaan akka jiraatan akka fafee ofirraa fageessan yakka balleechaa dogongora wanta waan hin jaalanne cubbuu adda addaa ofirraa fageessan jechuudha. Akkuma duratti obboleechi keenyaa sii kaasetti namni hoggaa soomuu fafee irraa yakka irraa balleecha irraa cubburraa wal jibbuurraa waan fafee walitti yaadurraa kanarraa hunda lagata dhukaniin sooma jechuudha. Yoo san maaltu dhufa nageenyaan dhufa. Nageenyi yoo jiraate malee amantiin jiraachuu hin danda'u. Nageenyi yoo jiraate malee jaarsi biyyaas haa ta'u qaamni kamiyyuu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf isa jalqabaa nageenyi anumaaf na barbaachisa. Yoo nageenyi kun jiraateen amantii koo geggeeffachuu danda'a. Jiruuf jireenya koo guyyaa guyyaatti geggeeffachuu kan hin danda'u yoo nageenyi jiraate jedhee ofiisaarraa ka'ee yaadutu irra jiraata. Namni ofiisaatiif yaadu immoo macaafni qulqulluun akkuma jedhu hiriyaa kee akka ofii keetti jaalladhu jedha. Hiriyaa inni jedhu kun egaa nama hundumaa hammataa jechuudha. Nama hundumaa akka ofii keetti jaalladhu jedha. Namni ofiisaa jaallatu nama kan biraas akka ofiisaatiitti jaallachuun akka irra jiru macaafni qulqulluun dubbata sababii ta'eef ofirraa ka'ee ofiisaatiif nagaa barbaadurraa kan ka'e namoota warra kaaniifis nagaa barbaaduun nagaa buusuun irraa eegamaa jedhee yaada akkaataatti nagaan kan inni itti bu'uu danda'u. Nu hundinuu nama nagaa haa taanu. Nama amantaatti amannu sanii hin bulunu haa taanu. Nama kana hojjennee kan nama bira barsiisu haa taanu. Yookaan immoo nu maal taana anillee nama nagaa hin taane nama barsiisee hin danda'u. Namni illee waan haasa'u hin dhaga'u jechuudha. Kana rakkoon jiru. Hundinuu baanee haasofna ofii jiraachuuf qophii hin qabnu. Nama hagamtu nu miidhe. Nama hagam dhiifama gooneerraa. Wanta dalagan hin beekani dalagaa isaanii kana ati dhiisiif jee waaqa kadhateef. Nu nama hagame abbaa haadha kennaa nama dubbifne oolleetu jira. Nama daa'ima ofii ganama yoo aarsee galgala deebi'ee ija keessa laalleetu jira. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu jedhee hoggaa barsiisu namoota nu yakkan yakka isaanii dhiisifi nuufis immoo yakka keenya nu dhiisi akka kadhan nu barsiisee jira. Kanaafuu namoonni amma maaliif wal jibban maaliif nageenya dhaban hoggaa jenne waliif dhiisuun hin barbaadan. Inni kanarraan ga'ee jira akkamittan dhiisaf ishiin kanarraan geechee jirta akkamittan dhiisaf jedhanii yeroo hundaa wal suufan wal reeban wal baqachiisan wal ajjeesuudhaaf wal eeggatan jechuudha. San immoo waan hin jaalatu waan kan jaalatu namoota nu yakkan akkuma nu dhiisnuufitti atis immoo yakka keenya nu dhiiseenna. Kanaafuu wal loltan waliif dhiisaaraadha. Matsaafa achuma irratti wangeela Maatewos boqonnaa 6 gubbaarratti maal jedha namni tokko obboleettii isaatiif laphee isaatiif yoo dhiisuufi baate laphee isaatiin yoo araaramuufi baate waan samiidha waan samii abbaan keechan isin dhiisuudha. Yoommoo laphee keessanii walii dhiistanii walitti araaramtan waaqayyoon balleessaa keechan cubbuu keessan yakka keechan isiniif dhiisaadha. Kanaafuu walii dhiisuun barbaachisaadha. Yoo walii dhiisuu baanne yoo wal jaalachuu baanne waan baay'ee muufata jechuudha. Waan hin gadda waan hin lola. Qulqulluun Phaawulos maal jedha Roomee 12:17 gubbaarratti fafee hin deebisinaadha. Fafee hin deebisina. Hin gungumina namatti hin gungumina. Fafeen hojjetina yoo danda'amedha. Namoota hunda wajjinuu jaalalaan jiraadhara. Namoota hunda wajjinuu jaalalaan jiraadhaadha. Nagaan jiraadhara. Namoota hunda wajjinuu jechuun kan amantaa keessan keessa jirus, kan amantaa keessa hin jirres, kan fafee hojjetus, kan gaarii hojjetus, kan dhabes, kan qabu wajjinis namoota hunda wajjinuu nagaan jiraadhara. Kan nagaa fakkaatu wanna hin jirreef jechuudha. Kan jaalala fakkaatu, kan nagaa fakkaatu wanna hin jirreef. Kanaafuu nageenyi barbaachisaa guddaadha. Qulqulluun Phexros boqonnaa 4:8 gubbaarratti maal jedha? Jaalalleedha. Nageenyi cubbuu baay'ee kan dhoksuudha. Jaalalli yoo jiraate nageenyi yoo jiraate cubbuu baay'ee dhoksaa. Kanaafuu waan ilma namaa wajjiniin ta'a jechuudha. Yoo nageenyi jiraate yoo namni nageenya wajjin jiraate yoo jaalala waliin jiraate waan nama jidduutti argama. Fafee nurraa fageessaa kan irrate nuuf guutaa kan fagaate nuuf dhiyeessaa imimmaan keenya nurraa haqaa seenaa keenya nuuf jijjiiraa kan kadhanne hundar waaqarraa in arganne jechuudha. Kan dhabnes in arganne jechuudha. Amma maaliif waan callisee nu laale maaliif namni wal suufaa jira namni maaliif wal jibbaa jira namni maaliif walirraa fagaataa jira hoggaa jenne nageenyi waaqayyoo nurraa fagaatee jira. Nageenyi waaqayyoo maaliif nurraa fagaate nutu nagaa wal dhoowwe. Biyya lafaa nuyi keessa jirru kuni biyya waan gaarii fi waan hamaan wal cina jirudha. Wanti hamaan biyya lafaarra jiru kuni akka amantii keenyaatti seexanni guyyaa gaafa jannata Eden keessa Addaamiif Yohaaniin goomsee baasee kaasee seexanni biyya lafaa kanarra jira. Seexanni biyya lafaarra jiru kun immoo yeroo hundumaa akkuma Addaamiif Yohaaniin jannata keessa akka isaan nagaadhaan walii isaan wajjin hin jiraanne waaqa wajjin illee akka isaan hin jiraanne hariiroo gaarii qabaatanii waaqa wajjin walii isaan wajjin hin jiraan maatii san akkuma jeeq waaqa wajjin akka isaan gargar ba'an walii isaan akka isaan wal kasasan wal komatan godhee arras immoo biyya lafaa kanarratti namoonni akka isaan walitti bu'an
akka namni nagaadhaan hin jiraan yerootti godhu jira. Egaa seexan inni gaafa sana Addaamiyyoo waan hin jannataa baase karaa bofaa dhaqeetti dubbate. Har'ammoo karaa nama isaaf mijatanii gaafa sana bofatu dhaqee namatti dubbachuudhaaf isaaf mijata sababii ta'eef bofa sana dhaqeetti dubbate. Har'ammoo namumaan namatti fayyadamee nageenya akka hin jiraanne godha. Karaa biraa immoo Waaqayyos namatti fayyadamee nagaa buusa. Qulqulluu ta'uu maal barbaachisa? Nu gaafachuu qabna. Dhugumaan waa'ee nagaa akka haasoo kanarratti jiraataadha. Garaan kiyya mataan kiyya fayyaa qaba, garaan kiyya fayyaa qaba. Uummata jaaladha. Kun manni kennallee ta'uu qabu. Dhiifama wal gaafanneetti waa'ee nagaa irratti ganda keenya irratti daa'ima irraa kaafne haga guddaa waa'ee nagaa mana keenya keessa haasa'uu qabna. Yoo Waaqayyoon kadhannu maqaa nagaatiin walii dhiibnee mana keessatti Waaqayyoon kadhachuu qabna. Achi baanee alatti illee waan nagaa hojjenna jechuudha. Amantaan fafee lallabu hin jiru. Wal jibbaa kan jiru hin jiru. Walajjeessaa nagaa waliin hin jiraatin kan hin jiru. Hundumtuu nagaa lallaba. Hundumtuu ilmi namaa akka nageenyaan deddeebi'u, akka nageenyaan jiraatu, akka waliin jiraatu. Yoo nageenyi jiraate xinnoo baay'ata. Yoo nageenyi hin jiraanne immoo biddeenuma dhiyaatee nyaachuu hin danda'an. Hundumtuu nama jalaa fagaata jechuudha. Kanaafuu nageenyi waan guddaa waan ta'eef hundumtuu nageenya irratti hojjechuutu irraa eeggaman jedha. Iddoo dhattan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jedha. Mana dhattan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jedha. Nagaa kana lallabaa jedheeti ergamoota isaatii fi ergaa nagaa kana itti kennee gara biyya lafaa kanatti erge. Kanaaf arras ambaasaaddarri nagaa warra Waaqatti amanu ambaasaaddarra nagaati. Isaan kun ambaasaaddarummaa isaanii qixaan bahuutu isaan irra jira. Seexanni nama dogongorsuuf boqateetiin hin beeku waan ta'eef nuti ammoo dammaquudhaan itti beekachuu qabnaa jedhu dursitoonni amantii dubbisne. Seexanni immoo hojiinsaa jeequudhaa, hojiinsaa nama walitti buusuudhaa, dhiiga dhangalaasuudhaa, ajjeesuudhaa, saamuudhaaf, gorra'uudhaaf dhufaa jedha macaafni qulqulluun. Hojiinsaa kanuma, hojii kana hojjeta. Kanaaf faallaa kana yoo nagaa buusuudhaaf ga'ee keenya baane isa kana dhabamsiisuu yoo baanne illee hir'isuu dandeenya jedheen amana. Anillee foon uffadhaa miti namarra murteessuu hin qabu. Yeroo namarra murteessu ofillee ilaaluu qaba. Garuu yeroo gabbayeeti waa'ee amantaa maqaa amantaatiin waa'ee ganda kiyyaa, waa'ee saba kiyyaa, waa'ee nama kenna miidhu, waa'ee nama biraatu miidhu. Yeroo haasa'u san amantaa kiyya sanu nama amantaa jedheeti moo akkam jedhe uf hima. Rakkoon maali? Amantaatti gargaaramnee waan nama amantaa abbaa amantaa taaneef namni waan nu dhaga'uuf yoo uummata keenya akka waliin bullu akka waliin jiraannu akka hundinuu jaalala qabnu hongoone nu uummata nama jaalalaati miti jechuudha. Kun jechuun dogongora guddaadha. Jaalalaan wajjin jiraachuu Waaqatu jaalata kan jedhan dursitoonni amantii kiristaanaa nuti dubbisne. Amantitti fayyadamuudhaan jibba facaasuun garuu cubbuu guddaadha jedhan. Narra illee fudhatu abbaa Oromoo ta'e illee fudhatu yoomiyyuu mata amantaa kiyya illee balle. Oromoo yookaan ammoo kan biroo ta'anii dhalachuu Waaqatu hayyame malee kan fedhii ofiitiin godhate hin jiru. Mana amantii keessatti warri amantii dayeeffachuudhaan siyaasa oofan osoo of qusatanii jechuunis dhaamu. An Oromoo ta'ee yoo dhaladhe cubbuudha. Cubbuu qaba. Hin qabu. Kana uume Waaqa jiraachuu qaba. Kanaafuu namni ati maaf taate je'eeti na abaaru ofuma ka abaarame. Inni sun namni sun nama barnoota hin qabne nama barachuu hin barbaanne Waaqayyo isa haadhiisu. Waa'ee dhiifama waa haasa'arru Waaqayyo isa haadhiisu jenna malee. Ofii ammoo yoo wanta akkasiisu waan dalagamu taate waan mishaman hin taane uummata keenya karaa qajeelaa akka deeman nuuf dubbii jiruu keenya jireenya keenya akka Kiristoo jee qajeellee jiraachuu qabna jechuudha. Mootummaa Oromummaa inni jedhu kuni biyya kana keessa mootummaan Oromummaa qofaatti jira jedhee namanu. Mootummaa Itoophiyaatu jira jedhee namanan akka biyyaatti. Mootummaan Itoophiyaa inni ta'e kun immoo saba tokko keessaa dhalachuu danda'a. Saba ta'e keessaa dhalachuu danda'a. Namoota saba garaagaraa iddoo garaagaraa aadaa garaagaraa keessa dhalatantu biyya kana geggeessa. Kanaan duras akkasuma ture ammas akkasuma gara fuulduraattis amma biyyi kun jiraattutti kanasitti fayyadee namana. Kanaaf namni Oromoo keessaa dhalate tokko sababii biyya geggeesseef mootummaa Oromummaa jedhamee ilaalamuus hin qabu jechuudha. Ilaalamuus hin qabu.
mootummaan kun mootummaa Itoophiyaati. Akka carraa ta'e immoo namni Oromoo keessaa ta'e egaa biyya kana geggeessaa jira. Borimmoo kan biraan geggeessuu danda'a. Akka abbaa amantii tokkootti irraas hin eegamu. Abbaan amantii waa'ee waan lafarraa kana lallaba miti. Waan waaqarraa lallaba. Waan macaafni qulqulluun jedhu lallaba. Waan nama walitti fidu lallaba. Waan nama walitti araarsu lallaba. Even nama duwwaatu qofa utuu hin taane waan waaqaaf nama walitti araarsu lallaba malee waan namaaf nama sabaaf sabaa walitti naqu hariiroo uummata gidduu jiru diiguu lallabuun isarra hin jiru. Maqaa amantiitiin kaabbaa amantiitiin fakkaatanii kana kan godhan jiraachuu danda'u malee akka abbaa amantaa tokkotti akka ittiin ilaalamuun irra hin jiru, ilaalcha akkasii jiraachuun irra hin jiru.